Jamorai. Gosh miskina kish. In qabdure abba mana kan jaalalle ture lal bucho ko si fandu a kan jettun qabda mun qabdu. Ingabu. Safut. Oto qabatte mala jetta zirra. Maratte chifte salamana giftiti matsite sir. Gosh in qabda ture. Umurin kene. Kuda sagal. Gosh. Kuda sagal ture. Kuda sagal. Gosh bareedduu tala. Kuda sagal. Gosh. Amantaan? Beente. Beente jechuudha. Durummaan hin jiraa? Eessa deemasla? Eessa deemaa? Sodaatti waliin qabdi. Fayyaa abbaa nagaa eessa deema giifti? Eessa deema? Gosh akkam dibata garaagaraa ni dibatta moo bifuma uumama keetiin deemta? Akkanoon dibadha. Dibatta jechuudha. Dibatta. Bifuma uumama keetiin deemta jechuudha. Gosh bareedduun tala. Uumama jechuudha. Uumama. Eeshi. Gamme kamire si fuula siin taatu. Siifuyyee akkamiree nagaa? Nagaa. Maarree atoon sosodaatta'u. Akkanoo sodaachaa hin jiru. Ara baay'ee sosodaachaa jirta. Haasaa hin jiran. Ulaagaan ani tarreesse kanan guuttaare. Ulaagicha nageenya naafaa dubbistu Si malee. guuttaatti be. Indee inni nageenya jaartii kuna. Si guutta kamma gaafanne nama ulaagaa kee umurii 19 amantaa ishii beente durbummaan jiratti kan biraa maadha kan kee ulaagaan dibata dibadhatte kanuma ulaagaan kee bar. Bifti ishii magaalaayi. Maarra diimtuudhaare magaalee bareedduudha nagartu. Naataati bakka. Gosh miskiina kee sii taati. Wallaahi naataati. Bagguma sii taate gooftaatichi. Bagguma sii taate. Innoo sii taasifu. Umuriin isaa meeqa? Gosh itti umurii kee gamme si gaafachaa jirti. Umuriin kiyya 25. Ani umurii hanga 25-29 barbaada kan narra kaf jedhe. Eegaa beekamaadha horee. Kanaafuu ni siin ta'u ka 25 siin ta'u 25 siin taane 25 romaa rakkoo qabaree moo 26 ta'u. Xiqqoo ishee kan kaf jedhuun barbaadan bineensa. Dhiis bakka isheen beektee kan yaada naanneffate isaa jira mitiire jaarsa manaa barbaadde. Ayi jaarsa osoo hin ta'in jira miti bakka. Isa immoo ulaagaa mataa keetii matta baqa akkas taanaan buchoo. Oggaa jaasi caala ko hin ga'a. Xiqqoo ishee yoo na jaale gaariidha nan barbaada. Dirqamni hin jiru fedhiin nama eegamadha. Dhiis ulaagaa mataa ishiitii matti dirqamni hin jiru waan ta'eef mana kana keessatti fedhiidhaanidha. Naa ta'eera naan taanedha waan ta'eef asitti dirqamni hin jiru buchoo. Fedhii keetiinidha ishii. Ishi mara eenyu maqaan kee gamme kunoo sittin illee gooftaatti je carraa meeqa si kenneera kuni gaa carraadhuma keeti dhabuun kee malee carraa kiyya mite jechuudha. Inni deemta marsaa lammaffaatti mu buchoo. Dhageetti bishaan qorraatiin rifeensa arabannaati jedhin gamme. Hin jedhin akkas hin jedhin saateen mana asirra turte arabannaati jecha jedhu afaan kee keessaa dhaga'uun barbaadu. Saateen mana asirra turte maalli si godheen hin jirtu eessaan si fide fayyaa abbaa nagaa atoon barbaanne wayi ani maal si godhu. Singitanu si ta'uu didde kuna dhugaa waaqayyo. Taabtaabii 60 galchaa ishee huddoche. Taabtaabii 60. Dabaltaabii 60 galchaa ishee yeneen maarochi. 60. Thank you. Eshi singitanan keenatti madhate. Muutii kaafadhu bucha muutii rartaa. Okay. Eshi. Ani jechuudha. Dhiira ispoortii hojjetu. Eshi. Achi booddee hojii kamii kan dhuunfaas haa ta'u qacaramees haa ta'u rakkoo hin qabu. Listiroos haa hojjetu. Kazaan
amala qabeessa. Umriin isaa meeqa ta'u? Umriin isaa 28. 28. Bifti isaa magaala? Kan jaalala kennuu beeku. Bifa magaala? Magaala iyyuu. Dheerina jiddu galeessa? Eshi. Amantaa? Kiristaana yookiin duuka buutuu Kiristoos beekte jechuudha. Okay. Dhiira ispoortanyaa ta'e barbaadde jechuudha. Nixxir wixxir kan jedhu darratiinsaa kan bareede jechuudha. Sheeppii kan qabu. Gosh miskiina nixxir wixxiriidha jechuudha laata. Hojii haa qabaatu moo hojii rakkoon qabu? Hojiin yaa qabaatu hundee garuu hojiin isaa jechuudha kanuma oolcheessa galchaa ta'u rakkoo hin qabu. Okay. Eshi. Miskiina moo kan fuudhe moo kan waa hunda beeku? Rakkoon qabu yoo fuudhes yoo jireenyi namaa hin taane madhiisanii jireenya barbaadu waan Gosh. Eshi. Qabeenyaa moo walumaan irrattu? qabaannaan hin jibbu qabaachuu baannas normaal na boruu ta'an ta'eef. Eshi bareedduun tala. Kan biraa waan itti dabaltu qabdaa? Ulaagaa kanarratti. Kan biraan jira wanti itti dabaltu? Injiru gosh. Eshi. Ulaagaa ishii nan guuta dhiirri jette lakkoofsa 3 naa barreessi. Taaftaabii 60 galchaa ishii maarolche. Dabaltaabii 60 membira ta'a. Membira ta'a ishii. Eshi. Ulaagaa ishii nan guutaan dhiira lakkoofsa 3 umriin 28 bifti isaa magaala. Dheerina jiddu galeessa amantaan pheenxee dhiira ispoortanyaa ta'e barbaadatteetti. Ispoortanyaa kan ta'e qaamni isaa kan bareedu jechuudha. Qaamni isaa kan bareedu. Eshi. Jooko. Nama dafee viidiyoo bane jechuudha. Nama dafee viidiyoo bane. Galoo. Boonaa. Eshi. Gosh. Bona. Girtai. Ani naguma. Akkam dara? Galagala tarapiyaa kamaji. Baga jiraatte miskiina nama dhugaa beeta. Eessarri? Shawaa. Shawaa lixaati? Ambahaa. Shawaa bahaati jechuudha. Gosh. Hin qabdu? Haadha manaa kan jaalallee buchoo namatti hin qabdamu hin qabdu. Waliin qabaadde maaliin godhaa yoo asirra. Osoo qabaatte nama qula faranjii fakkaatte quncette asirra teessaa gooftaati jeessa hin qabdu beekamaadha. Hin qabdu siin jedhante sooyyee hin qabdu. Gosh, umurii kee beeka. Umuriin kiyyaa 29. 29 jechuudha. Amantaan? Pheenxee. Dheerinni kan jiddu galeessa? Jiddu galeessa. Gosh, akkam amma daratii qabdaatan malaan ishii nama dhiira ispoortanyaa ta'e barbaadatteetti. Ispoortanyaa nama ta'e. Qaamni isaa sheeppiin isaa kan bareedu jette. Tigiriin kan maarree gizee na bira geecha ilaalti waa fakkaata. Gizee bira geessa miti. Gizee bira geessa hin hojjetu gooftaati. Innaasi bira geessu muka silkii fakkaattee dhaabatte maal gooti dubbatti deemti gosa irratti mucaan. Haara chigiriin qabu. Chigiriin maa qaba? Chigirii qaba jechuudha. Chigirii qaba jechuudha irratti hin tasawii. Mee kootii qaatoo kootiidhaan uffattee teessatti ree. Kootii uffattee ta'udha. Manaa godhitu kafana babal'aa silan kaawwadhu. Amma nan laala wajji waan ol ka'e kafanni koo babal'aadha sila ta'e itti mudachuu dhiisuu danda'a. Okay. Kafana babal'aatiin dhoskitee deemtaa jechuudha. Innaa maarree iji namaatu hin bu'a. Ijasi nyaata. Dhugum jette budaasi nyaata immoo qeetti galtati gooftaati jedhatattee isaati 12 akka daanqotti. Intaa gooftaa kun ta'a jechuudha. Taarikiidha. Qabattoonni kami moo ni kamni? Banni maalitti hiikama? Maalitti hiikkatta sila? Atoo uffata babal'aa dhattoo isatti. Uffata babal'aa dachaafte akka shamarranii dhattee deemtoo isatti hiikkattaadha fayyabbaa nagaa. Maalitti hiikkatta? Faala kun. Keessa naa barreessaa roona siif taadha lakkoofsa kaa'u. Keessaan si barreessanii? Inni kun si ta'u? Boonaan si ta'u?
Dabbasaatu seenee siin jechaa jirti. Simboo qabaa ihii siin taaneere. Nyaatti iyyuu gaashii dabbasaa noo jiraate. Deena seete iyyuu. Dabbasaa maali? No, akkasichuun barbaada ko gaafa sireera. Ahaa, rifeensa barbaadde. Akka mataasaa ooxamoo? Waanuma ishiin jettu takka naan galle yaanni. Seminyani, ente ዋናው ስሜት እኮ ከጸጉር ነው የሚጀምረው ላይ rifeensa jira. ሰኝና ገሺ ማለት ሰኝና ገሺ ቆይ Gosh miskiina kiyya abbaa barbaadde sii galcha giiftii konaataa kan jette. Inni kun siin ta'u boonaan. ቦኒን አንታን እቦ ጋሩን በረደሽ ሲምቦ ቀብዳ የሆነ ደስ ደስ የሚል ነገር Dhugaa qashtiidha mucaan. Wayyoo. Maarre inni sin dhabaare isaaf immoo nama biraa galchinaaf karakkoon qabu. Boonii jaba qabu deebitee ulaagaa kee maxxanshi. Asumarra wadiin taa'ee gaddee muyitii qabadde. Hin danda'amu. Yoo buutee deebita malee ishee.